Aartistii keenya jaallatamaan aartist Taaddalee Gammachuu wallee bareedaa fi kan ayyaana waggaa ilaallatuun dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi hedduullee kan namatti tolu akkasumas illee baay'eellee kan isin hawwitan isiniif fideen jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa amma xumuraatti nu wajjin turaa. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun akkasumas laayikii fi yaada qabdan illee koomentii jalatti barreessuun kana malees koomentii viidiyoo kana immoo sheerii illee godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Yoo viidiyoo kana sheerii gootanii aartistii keenya kanallee baay'ee fayyaduu waan danda'uu fi viidiyoo kana immoo sheer gochuun irraanfatinaa isiniin jecha gara viidiyootti na dabarsu. Egaa akkuma beekamu aartistiin keenya jaallatamaa fi uummata bukkeetti illee beekamtii guddaa kan qabu aartist Taaddalee Gammachuu hundumti keessan iyyuu beektu jechuudha. Aartistoota warroota gameeyyii durii kaasanii jiran keessaa isa tokko jechuudha. Aartistiin keenya kun akkuma beekamu sirboota hedduullee fidee uummata bukkeetti illee jaallatamummaa hedduu kan qabudha. Aartistiin keenya kun akkuma carraa ta'ee dheengadda kana waggaa tokko dura aartistiin keenya kun wallee haaraa qabatee yuutuub chaanaalii mataa isaatii banatee irratti dhufee ture jechuudha. Walleen sun mata dureen isaa Sanyii Leencaa kan jedhu viyuu gara miliyoona 8 fi isaa olii illee argachuu danda'eera jechuudha. Aartistiin kun akkuma beekamu yuutuub chaanaaliin isaa immoo sabiskiraayibii gara hordoftoota 100,000 fi isaa olii kan qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beekamu ayyaana waggaa kana ilaalchisee aartistiin keenya jaallatamaan kun hojii haaraa fi hedduullee kan namatti tolan qabatee dhufeera jechuudha daawwattoota keenya. Hojiin inni qabate kun maali yoo jettanii sirba haaraa baay'ee kan namatti toluu fi birraan baree kan jedhu qabatee dhufee jira jechuudha. Aartistiin keenya kun wallee isaa kanaan uummata bukkeetti illee jaallatamummaa akka inni argatu abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya aartistiin keenya kun yuutuubii mataa isaatii banate irratti akka sirba kana gadhiisuuf jirullee karaa toora feesbuukii isaatii dubbatee ture jechuudha daawwattoota keenya. Egaan aartistiin keenya kun wallee isaa kana qabatee yoon dhufa warra jettaniif immoo aartistiin jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e kun sirba isaa kana qaammee keessa akka gadhiisuuf jirullee dubbatee jira jechuudha ayyaana waggaa jala. Egaan aartistii keenya kanarraa hojii gaarii fi baay'ee kan namatti tolullee irraa eegna jechuudha daawwattoota keenya. Warroonni aartistii keenya jaallatanii fi wallee kana immoo akka abdiitti eegaa jirtan hundumti keessanuu koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa isiniin jedha. Egaan jaalala keessanii fi sappoortii keessanillee duukaa bu'uu keessanillee aartistii keenya jajjabeessuu fi agarsiisaa isiniin jedha koomentii jalatti. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo qabannee dhufnee har'a kana ture. Waan amma xumuraatti nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kana osoo hin xumuriin dura garuu viidiyoo kana immoo sheer godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Sooshaal miidiyaa qabdan feesbuukii, teelegiraam hunda isaa irratti illee inistaagiraam waan qabdan hunda isaa irratti illee sheer godha. Akkasumas illee yuutuubii kana irratti illee koppiliing godhaatii sheer godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Yoo viidiyoo kana sheer godhan aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaan kun illee viidiyoo isaa kanatti uummata bukkee dhageettiin isaa uummata bukkeetti illee baay'achuu danda'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya amma xumuraatti waan nu daawwattaniif galatooma. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemutti gama kiyyaan nagaatti.